ummati hin gaafanne. We don't even know. Naka gaafate warri gaafatan boorana deebisee anuu hin beeku na boorani nu hin beeku namni tokkollee hin beeku. An gaafiin ta'e fakkeenya wanni kun waan booranaan hin ta'in ka gaafii boorani gaafate hin ta'in haammoo fedhii arsiillee hin ta'in yoo ammoo mangistummaa yaad isaatiin fedhii isaatiin laftan inni godin boorana jalgacha haammoo booranii feene maali wanni arsiif booroo walitti buusa sila fakkeenya amma yoo gaafanne ulfaadhu wanni galata. booranaaf arsii walitti buusa maanti jira kun gaafiteenyaa miti nuun gaafan mangistii godhe isanillee hin jaalanne nullee hin feene so maantu waliin nugaa nu sila. Osoo Ulfaadhu gartee galata. ilmi nama kun gartee waan akka gartee kodda aayilaandii wayii gartee namni qabee mataa waliin nam dha'u moo maanta achi keessa waliin nugaa. Ulfaadhu galata. Isumirratti gaafumisa irratti yoo fakkeenya argattanii fakkeenya gaafattanii gaafii teessan tamirga gaafattanii fakkeenya agar mootummaati gaafattanii argachuu agartee maaliif ennaan nu obboleeyyan jidduu oma gartee gaafiin hin jirtu maaliif ennaan nuti dhugumaani boorani nuti laf baalee nuu kennan jenne bulchiis boorana jala mootummaa galchi gartee uumatii gamlachuuyyuu hin barbaanne booranillee dubbitan natti hin fidina dheen akka dubbachuu jirtutti warri arsiillee gartee nu hin barbaannu mata kutum bulchiisaan keetillee jedheenetti duuba yoo sii gabaabse amma gaafiin tunini mootummaa irree labsuun booran jalgalchi bir jirti moo agartee tama soddaaf duuba tanaa wal fakkaate jirti moo agartee gaafiin tun gar booranaa gaddeebite booranaa farsi mataa waliin cabsite. Ulfaadhu galatoomi yaanni keessan amma anaa ifa. Wanni waan kanarratti dubbii kana jedheef booranni gaafa nageelle dhabe gaafa ardaa jilaa isaa dhabe wanni ni loleef maal? Wanni ni loleef waan kiyya na harkaa fuutanidha qabxiin guddaan. Waan san mootummaanuu haa fuudhu. Obboleessi isaatuu irraa roorrisee haa fudhatu. Booranni qabxiin guddaan lafasaa waansaa aadaa isaa dhabu. Amma warri madda walaabuu aadaa keenna lafa keenna duudhaa keenna dirqiin maqaa jijjiiruu jiranii jedhan gaafa komatan namni garaa walitti baduun hin oolu. Maalumaafuu shirri kunuu wannummaan inni deemuufuu Oromoo wal afaan kaayuu fi akkamitti dubbii tana ofirraa dhaabnaa. Watokko walaal gaafin tanteetun deebitee nuun deebiftu laal watokko wanni ati qalbeeffachuu qabdu watokko jira dhiifam naa godhi laal dhiifam naa godhi watokko laal wanni ati laaluu qabdu nageelle booranaatii fi maddi walaabuu ka booran jalgalchan ka booranii hin feene walitti qabuu hin qabdu tokko maani fedhe riizinii isii sitti hima nageelle gujii isiin jalgaltennaan gujii maqaa boorana sarraziteeti booran wanni jedhaatu ibin uumat jalsun jiraatullee hacuucca guddaarra geggeessaa turte. Hacuucca guddaa uumati lubbuu nagan hin jedhamne dhumachaa turte. Odoo silaa obbolees taate gartee akka obboleeyyanii kadeem taate maqaa boorana achi keessa sarrazuu dhiifte afaan amaaraatiin barraasila sarrazuutti sirra ture. Agartee kunini waan gartee lafti sun lafa aadaa laf seenaati. Nuti ammoo karaa seenaatiin in gaafanna turre gaafiteen. Mootummaa irra qabna turre mootummaa gaafanna turre. Garuu obboleessi keenya ha gujii maanta maqaa keenya ha booraan jedha achi keessa sarrazaa ture. Bakki jiru guutuu. Soo pilaaniin isaanii guddoon man barumsa keessa ijoollee teen haqu. Bakka gugurdaa keessa waan maqaa boorana jedha haqu. Diinii walirratti hojjetu waan akkasii. Falmiin guddoon booranaaf gujii jidduu kaate tan maqaa boorana yoon obbolummaa qabaan mootummaa waliin nu naqette gujiin hin lakkifne haga maqaa keenya sarrazuu guutuutti deemte. Agartee odoo ate beettee anillee beekee akkanaaf si wal gaafanna kan agartee walti dhuftee booraan isaan lafti tun teessaniyyuu teessan mootummaan nuu kenne nu hin feenu. Agartee yoo jedhani lafti teenna nuu deebite nu gaafasi een gaafan mootummaa gaafan. Gujiin maan taate hin feenaa itti falmii dhibii dabarte aga maqaa keenya balleessuu achi keessa balleessuu arda jila keenya guutuu oobruun qabdee
balleessutti agaadatiin guutuu balleessutti dabarte gujiin. Kanatti uummata gujiitii fi uummata booranaa waliin dhaye. Garuu madda walaabuu gaaf dhufte booranillee ani hin fedhuu jechuu jira. Gujiillee waan kan booran arsiillee waan kan hin feene jechuu jira. Nami ati gaafachuu qabdu mootummaa moo anaa taa'ee ani hin fedhu jechuu jira kana giddiinsi fedhe fudhatettee agarta uummata hammata waliin dhooftu moo agarta gaafin hin galle boru. Odaa kiyya Oda as gubbaatti balaa fi kiliirii godhaa fi No, ilaala an boorana fudhate jedhe. No, correction jalqaba correctioniitu dursa waan ta'eef. Ani boorana fudhate hin jenne. Bira dabree waan jaaroliin boorana Oromiyaa dhayite jette. Ana isinii himu jiraami. Jalqaballee maal jedhe? Ajandaan kun akka ajandaa booranaa hin taane bu'uura irraa tolchee beekaa jedhe moo hin jenne nageellisi hojii haasawine yeroo dheeraa. jette. Kanaafuu booranatti hin finne ani. Wanni an jedhe garuu ajandaa kana ajandaa mootummaan booranaa fi arsii waliin dha'uuf deemaanii jiru. Akkamitti ajandaa kana abbaatti deebifnaa? Baramma gaafii tiyyaa. Nulleen hin feene jechuu jirra akkamiin nu gaafataa jechuu jira. Balii banee. Maalaa socho'aati ati boru ilaalaal boru dubbii ilaalaal dubbii jaarsii Oromoon wayita haasa'ugaa dubbii qolaatiin dubbii jallaallee haasayaami ati dubbii akkasii jala buufta. Deemi abbaan nuuf allafaa argadhee wayii gaafa deebite naa deebifte beekta waliin ginne tanaaf diduu jira filatan. Naagale yaadni sii deebise irra sii deebi'ee yaada sii kaasuu danda'a yoo yaadni kee sirriitti galma hin gahin. Wannan jedhaa jiru garuu boorana dirqiin fudhate hin jenne. Boorana takkaa lafa san falmata hin jenne. Ko waliinuu beeynu. Garuu immoo mootummaan hawaasa kana lamaan waliin dhayuuf ajandaa kana gaffiduu jiraa irratti walii haasoyne walii galle. Hayyeetii waan mootummaan deemaanii jiru kana akkamitti fashalsinaa akkamitti rakkoo kana abbamatti deebifnaa dhagaafiin kiyya. Dubbii fakkeenyota reefu abbaan faayoo kaasillee asumaanuu jedhiitii irratti itti dabale. Okay. Anamma gaafii tana yoo nu gaafate silaa yoo waliin taanaa ka jennu taate wanni kun maybe arsiin waan kan irratti adda ba'uun keessan ni mala. I don't know. I'm not sure. Wanni kun yoo isan irratti addan bayini never hin taatu. Never ever. Maybe isantuu iloo lama qabaa daandii lamachi irratti. Hagii gamii isaanii waan kan isii taatu ni fedha ta'uu mala. Yoo ammoo gamii tokko namni muraasii gartee warrimmaan gartee hojjettoota kun hin jaalanne ta'e wanni kun wal dhabdee qabaate arsii irratti isiin isanuu mataan keessatti waliin galini hin taatu never ever. Wanti kunini waanuma gartee namni keessan fakkeenya dhalataan arsii harka keessa qabu yoo ta'e mala yoo ta'een ala wanti arsiin didde qabuuranii didde akkamumatti dhufanii namirra ka'anii waan gartee hin taatu sun qara. Lal booranaaf arsii waliin dha'aniif tayyoo godhan taate I don't need it. You don't need it. Perfect. Eenyu waliin dha'u as kaarree ani hin fedhu ati hin feetu. Eenyu asii waliin dha'an. Akka gaarii Wanti ammoo asitti naafsi wali buusamaan jira. Anillee hin fedhu. Wanni sun keetti fudhatti hiyyaa miti. Atillee ta'etti fudhatti hiyyaa miti. Haaya bira yaa'uudha. Namni dirqiin fudhachiisanii jiru. Abbaa gaafii bir jirti gaafachuu. Yookaan ammoo booranatti madda walaabuu nuu kenna jedhee maqaallee irra jijjiirachuu jira. Arsiin ammoo boorana laftee hin fudhate mangistii kenneefi yoo jettee faayidaa goote yaa. Waan tokko ni jira jaalota gaafii wanti tokko isanuu wal gulqajeelu jirtanii homaa wanni isa wal takarakaruu jirtanillee guddoo hin jirtu. Wanni wal karakar hin jirtu. Qaayam wanni amma nu jidduu jira. Jechuun bitta abbaa faayoo waan tokko isin galanii jira amma akka kiyya kan amma odaa irra fahamoo meennu obboleeskii kan irra fahamoo isin akka yaada kiyyaatan because nu waan kan hin barbaannu wanni kun kennaa miti takka barbaannellee hin beeknu fudhachuullee hin qabnu aduu kana illee
وما لا سنبورات دي فن بخوص وما تشينكم وما تقول كلير كون دبين دبي إن اللي كجيل بيو سيقالتي دبي نور رفع وجران توك نو ما فايتشا فن بربانو سيقالتي نو بربانو يجي سنت أما كني أيديا ديسا أكمل توان كان موتو ما دي بسنا إيه قافي قافي جون رفع كاجني كم كيس Yoo ندولا akkanu Hawaasa dinnetti gidduutti osoo rakkoon uumne akkasii Suleeman wannan jedhe. si jechi isaa akkas na fakkaata misala bonni hunni fakkeenyaaf iyyuu isin booranii waan kan gabbahaa dubbii daareetti teegi deemne gabbahaa falmadhaan hin barbaan jedhaa miti obboleessoo. Hin barbaannullee jettanii maalillee jettanii noormalii waan ka isaa hin ta'in namni gaafa kennaniif hin barbaadu jedha aadaa Oromootti uumamallee waan jirtu. Yes. Garuu immoo yoo gosti tun lamaan wal hubattee jaarroleen lamaan walit dhuftee jara namaaltu deemu jira nutu fedhe moo mootummaa dirqiin nu kenne yoo mootummaa dirqiin fakkaata waan tokko kan hin beekne waan tokko aniyyuu fi hin beekne akka lirraan gooti. Jaaroleen booranaa duub diddee jirtii jettee tun maal natti jirtu already. I don't know that. Ani hin beeku iyyuu surprise yoo nu garuu taate iyyuu qofa. Si galtee bikoosa ammoo tarii na caala information qabdaa dhageette iyyuu baqa dhageette nullee nammoo dubbii jaarolee sun dhageessii deebisin hangar kiyyatti dhageen iyyuu wanni kun kennaa miti nullee maltu fudhachuullee barbaannu dhimma kennaa miti takkallee gaafannee si galtee fudhachuufillee alaabaa hin qabnu aduunuu kana illee barbaannu waan irraa hin qabnu inni sitti muji clear kun ammoo waaratillee beektu ani abbaan dhiiroo laal adhura abbaan rabaade abbaa barbaadat malee beenni nami dhibiin abbaan barbaadu. Nagel Borana gaafisiin badde Borana barbaadatee argate malee nu gujiin hin mari'anne. Arsiileen nuun hin mari'atini barbaadadha. Namni tokko nullee waliin hin barbaanne. Antaan waan jechuu jira. Isanummaan barbaadadha argadha wanni Booranii hiriir nagaa bahe ammaan tan nu madda walaa buunfeenu nu jedhan kaa'ina hedhuufi hiriir nagaa dhiisata hirriiballee hin kaanu. Barbaadadha isanaa dhura keessanii. Nu hin gammanne maaliif gammanne dhagaye nu hin gammanne maaliif gammaddan jennaani adura kee nan nurra bade kan adura kee kan nurra bade nu gaali tanaaf gammanne adura kee kan jenni sirra bade barbaadan akkas karan itti badin beeta barbaadan laakiin boorana abata boorana ka hariir nagaa nu waliin baa hin baan yoo ammoo nu ini tokkammalle nu wanni sodaan nu qabnullee hin jirtu. Kayo kan mamma tan arsi madwala bunu jal ka daga madwala bunu jal kaani arsi ni gar dufte no fitini arsi sodana no madwala bun fenu wani no ninjirtu nde no tokolle yo ori ka kesra badore kan ke barbada nu fal manne nu kan nan jenne boru deebisi hima dubbiin akkitti atitti deebistu dubbii jalloo takka deebista akkamitti naan jedhu dhugaadha waan jalaa barbaada. waan cuf simmeetaa wiillee ittiin ta'in yaa'u taragaaggaa emotional hin ta'in wanni amma immoo abbaa faayoo takkatti manaa kenna deeqama takka jedhee sii kennaati baay'ee turtee iyyuu sii kennaa hin dubbanneeti dubbiin jallattuu takka wanni taasoitu maali arsii sodaannee nageelleen dhiifnu madda walaabun dhiifnu maali dhugaa abba barbaadanuu barbaadin jenne wanni nu jenne garuu gostitu lamaan ajendaa diinaatiin waliin dirmini namni wal hubannaan haa uumamuu dhabbo dubbii jalloo haasa'uun hin barbaachisu akkuma booranni dubbii beeku asilleen dubbii beeka wanni nu haasa'u jirru amma akka obbaleeyyanitti haasa'u jirrallee warra waa'ee lafa tanaallee murteessullee miti nu warra nu oliitu jira abbootii gadaa qabna garuu immoo yoo xiqqaate nuti akka dhaloota qubeetti konsansasii irratti haasa'uu qabna. Yaadaan wal hubachuu danda'uu qabna. Sababni ajandaa kanaa oliitu harkaanuu qaba. Waan kanaa olii ofirraa qabuu qabna. Waan xixiqqoo nu kennanii ajandaa gidduu keenya keessatti akka wal afaan nun dhabsiifne maal haa goonu akkamiin wal hubannaadha wanni an jedhe tana boru akka dubbii jettee buttanii obsi abbaa faayoo dhiifama afaan si qabee. Nami sun nami jedhi isaa miti jechuun isaa miti. Waan an jedhu waan an jedhiiroo wanni guddoon wanni ta'uu qabu nuyini nu booran wanni Oromoo waan cufolumaan qabdi.
wanni namni kophaa qabin jirtu. Dab mootummaan nu dabsee garaachan nu fixee dheebuun nu fixa kana Oromoon fula jirtu nuun iyyanne. Nu dirmachuutti hin jirtu. Akkas. Ammoo sirni cubbuu hadurii mootummaan dabru nu miidhee nuummaan ofii iyyachaa turre sun keessa ilaaluu hin qabnu. Durii hojja nageelle nuummaan ofii iyyachaallee turre. Ardi daba nama kan dhufe nullee nufirraa achi iyyachuu achi nurra qaba jechuun malle qaamsuni. Afaan baasnee dubbachuu malle. Wanni hardhaa caafi dhugaan Booranaa galtee Booranni cubbuun beeku. Booranni uummata akkana jedhanii miidiyaa kan irra ba'anii namni ibin amaartillee namni aanan Boorana heebba'ee kaanan Boorana hin dhugin hin jiru. Wanni sun taateef maal Boorana dhuga beek dhiiroo ammallee irsanii deebi'a. Haqqi nama tanu guldee bartiin feenu waan wal nyaachisaniin hin barbaanne. Milluu arsiin tununu millatullee hin feenu. Milluu jechuun kiyyi nutti nuu kenna jedheeniti. Yoo waan nama nu gurda barsanii teennani jechuu malle akkuma kun jaarsa keennachi dubbate. Jaarsi keennachillee dubbate. Amboorillee miidiyaa baay'een dubbadhe san teennaniti nurra fuudhu malan. Wanni waan wal takraa agarsiisatiiniti. Okay. Wanni guddoon dhiiroo wanni dhibiin hin jirtu bar wanni madoolaa godin Booran baatan jalqaanii fi wanni dhibiin hin jirtu kunoo milluu magana nu keessatti uumuuf wanni dhibiin hin jirtu. Akkas. Ayidooloojii ammaan tan tokkoffaa ta'een tan weeviin tokkoffaa uumamte bari rakkoo har'a Booranni keesseen beeltii har'a Booranni keesseen Oromoo tokko goote. Akkas. Oromoo wal qubi hin qabne akka Oromoo wal gargaarte nan beesse sarqa. Oromoon uummati ofiin of bulchuu hin dandeenye jedhan hawooma waliin ba'u jedhan. Har'a akka Oromoo walii jirti wanta kun nama agarsiiste ilaala. Beeki abbaa faayoo akka dubbiin tun dabaa amma dheengadda naafatti gastii tokkorra teennee wanni nu haasayaa turre waan beela rakkoo Booranaati. Inumaayyuu warra dubbii kijibaa achi hafarsaa ture abaloo akkanaa dubbii dharaa kanaan deemaa daataan jiru kanaa jennee waa hedduu haasayaa turre. Ajandaan nu kenname amma maali? Waan biraarra haasa'u jirraa jecha. Osoo yoo nagaraachi nama ajjeese osoo wanni haaraan taate irraa numa isan. Wanni guddaan ani obboleeyyan tiyya hedduu isin galateeffadha. Dhugaa dubbachuuf akkatti hangafni tokko obboleessi hangafni haasa'u tokkotti deebii gahaa waanuma isinirraa eegu naa kaastan. Tarii hagi asirraa sagalee foonee oolwanni jenne haguma dargaggummaa haguma ijoollummaa faa ta'uu danda'a. Wanni irratti hagammaa haasoyinee wal dhabne takka hin jirtu. Ulfaadhaa galatoomaa ani dhugaa hedduu isin galateeffadhaa. Namni beekaa waliin dhibu. Namni osoo wallaalaa ta'e yoona waan baay'ee waliin jedha. Kanaafuu dhugaa fayyaa argadhaa. As keessaa namni irraa hangafaa nu eebbisee dubbimatanallee osoo nuu cufee namni biraallee warra as keessa jirtan akka beetan dubbiin dubbii Booranaatii miti. Nullee durii hin beeynaa warrillee kun afaaniin dubbatee garuu immoo waan diinni qabatee nutti hin deemu sirriitti akkasitti adda baasnee beekuu danda'uu qabaannaa waan jechuuf dubbii kan kaasne fayyaa ta'a ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha bulaa horaa isin hunduu. Wanni isaan gara Booranaa laaltan ooman jiranii agartee nuti cinaachi tokko gartee garitti wal dhiibi qabu agartee garitti wal puushi goon hin qabnu agartee Booranii haqqii ofii barbaadat malee haqqii nama harkaan hin tuqu ilalleen achillee
mogga ilalle mogga bitta ebeluu lafa akkasii qabadheellee ilaalu horanii haqqii nan beekulleen sun agartee gaafa gaafii tante mootummaa gaafatte inni gara keenya puushi godhe nu waan deebifnuufi nu beek gara keenyan pireeshariin nuti asii kaanee irra baan jiraachuu dhiisus garuu gara keenya deebisanii aadaa dhugaa nufirra deebisuu hin dandeenye. Gartee teen qulqullitti illeen sun haqqi tanteen fedhu haqqi obboleessi hiyyan fedhu agartee wanni dhiigi keenya immoo jidduu sunitti jidduu warra already pireesharii fuudhe sunitti warra sukkaarii itti ka'ee wartee waan nyaatan fedhu sunitti jidduu sunitti dhiigi keenya dhiigi obboleeyyanii bu'uuf hin jirtu. Aganatti booraan hubachuuni uummata keenya kabaaleetiif haarsiillee jiraadha. Haqqiin sun boorani haqqii malee haqqi namaallee hin fedhu. Gartee qeencalleen taa teessanillee hin fedhu teennallee immoo akka namni tuqullee hin fedhu. Kanaafuu akkasitti wal jabeessinaa yaanuti gam keenya hajir suni guutummaan arsiitiif guutummaan baalelleen akka nu hubattuuf sidhaamadhe. Horii buli. Ulfaadhu fayyaa ta'e ilmi dhugaa si haa dhalatu dhugaa argan. Ejen. Sultaani kana chaansii kana namni hunda laala sirra oolta waan taateef. Obboleessi keenya ulfaadhu galatoomii duraan dursa dubbii fixxanii jirtanii wanti an jedhu sedduu hin jiru. Irra guddaa akkaatuma isin haala tasgabbii qabuun haala namni wal kabajaa qabuun waliin teessanii sagalee osoo walitti hin wacin mari'achuun keessan kun dhugaa waan nama boonsaa tokko hawaasa qaroo hawaasa kabajaa qabu hawaasa oromummaa beeku hawaasa eenyummaa walii beekutu haala kanaan wajji mari'ata. Rakkoon keenya tokko rakkoon Booranaa rakkoon Arsii rakkoon agartee Oromoon tun rakkuma tokko qabdi. Kanaafuu ulfaadha galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Waan kan ammoo ta'an gama tokkoon akkana fakkaatetti hongee hawaasa keenya irra hongee hamtuu geetti kana awwaaluuf yeroo eeggatanii waan kana ol baasan naf fakkaata. Kanaaf ammoo nuti kanaafis kana sobamuu hin qabnu. Gama kaaniin waan kana bakka tokko kaanii akkuma Sumaalee gama kaan irraa muranii Keeniyaa kennaniif gara kaan irraa muranii Itoophiyaa keessa kaaniin bulchiinsaaf akka isaanii tolu hawaasa kana walitti buusanii rakkoo jiru gartee hawaasni kanarratti wal falmaa isaan yeroo isaanii dheereffachuuf rakkoo hawaasaa deebisuu karaa itti deebisan yoo dhaban kanaaf ajandaa akkanaa nu uumani. Kanaaf kanaan hawaasni keenya akka hin sobamne walga'iin haasoon isin gootan kun ragaadha. Ulfaadha galatooma. Ani irra guddaa kanaaf fakkaatu gama tokkoon mootummaa kana funyaan isaan qabu mootummaan ani ka Oromoo jedheefi miti. Yoo Oromoo hin dalayne yoo Oromoo gartee hongeen uummata keenya Booranatti buute osoo mootummaa Oromootti biyya bulchaa jira jedhan silaa hongeen kun agamitti sadarkaa kana geette bulchiinsa aanaa ganda qotee bulaa irraa haga aanaatitti haga godinaatitti warri mootummaa kana bakka bu'anii hawaasa keenya bulchan silaa yeroo isaan taayitaa irraa ari'amuu qabanitti waan kana silaa yeroo irraa dubbatamuu qabutti deebii hawaasa keenyaa deebisuu qabanitti Booranaaf osoo hin ta'in Oromoo deebisuu qabanitti ajandaa kanaan gabbahuun isaanii kun akkaataa tooftaa isaanii itti tolu Oromoo kana dhugaamanii ittiin deeman naf fakkaata. Kanaafuu ulfaadhaa ganuma jechuu barbaade obboleettii teennas congratulation jennee kanuma ulfaadhaa galatooma. Thank you so much. Galatooma. Gabu'ee dhageelle gabu'ee odaa assalaamu alaikum Sulaimaan Sultaan Ayyuub guutuu keessanittu hedduu galatooma. Angadiin boo Sulaimaan ol baasii barnoota gaarii guutuu keessanittu. Osoo taatee osoo danda'amee Arsiif Booranni waliin bu'u osoo oomiti sun hin yaadamuyyuu Gujiif Boorana waliin bu'eeyyuu kafixuu qabu rakkoo isaanii jidduu seenee kafixuu danda'u seeraanis ta'ee maanguddummaa kalee qabnuunis Gujiif Boorana jidduutti rakkoo uumamuyyuu Arsiinuu fixuu danda'a. Ammoo kanan eeyyamne sirna yeroo cufa jidduu teennatti balaa citaa lafatti firfirsaa gaaza itti naqee gamaa gamana ibidda nutti kennuudha yaadu. Kana hubachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Ani kana waan irra deebi'uun qabu fixanii jirtanii namoota naa oliitu fixee waan kanarra waan dubbadhu tokko hin qabu. Wallahi hedduu galatooma hedduu haasaa keessan as jala taa'ee qaata dhaggeeffadhaa guddaa galatooma tanuma isin jechuudha.
jechuu barbaade. Taani rabbiin uummata keenya ka Booranaa nu haa dhaqqabu rahmata ofiitiin rabbi nu haa dhaqqabu jechuu barbaada. Qarqaarsi namaa homaa miti wallahi rabbiin rahmata ofii ka qara isiniin jiraachise uummata saniin jiraachise rooba nagaa rabbi isinii haa fidu. Taani dachii Booranaa misoomsuun baay'ee barbaachisa. Harceen yeroo namni ebaru miliyoona kenneedhaan jijjiirami lafa san irratti hin dhufu. Lafti sun misoomuu qabdi, bu'uurri misoomaa lafa san irra hojjetamuu qaba. Kanarratti osoo namuu xiyyeeffate baay'ee bareedaadha. Bara baraan hongee Booranaa dhagahuun, hongee gammoojjii Baalee dhagahuun, gammoojjii Harargee dhagahuun kun kan dhaabachuu danda'u yoo misoomni bu'uura tokko achirratti dhaabate qofaa, yoo bishaan jallisii lafa san irratti tolfame qofaa, beelli uummata kanarraa, hongee uummata kanarraa kan dhaabachuu danda'u. Gammoojjii rabbitu uume, roobni illee rabbi sochoosaa, rabbi fidaa, bara fedhe hin turaa akkanumatti miidhagina roobna uummata keenya dandamataa hin jiru, miidhama guddatu dhufaa jira waggaa waggaadhaan. Kana ammoo haga danda'ameen yoo qaamni mootummaa kan jirre taate Oromoonni wagaalee bu'uura waan akkasii yaadame jechuu barbaade. Okay, bifama. Dhagahamu ammallee. Yaa hin jettu. Neetworkiin hin qaqqaba. Amma dhagahama. Amma waan dhageettume. Amma wayyaa'ee. Amma wayyaa. Okay. Ani wanti jedhaa jiru waan rakkoo gammoojjiilee Oromiyaa kanarratti qarqaar yeroo uummata fayyadaa hin jiru. Wanni mootummaaleen adda kana wal dhageettii uummanni alaa keessaa wal dhaga'ee uummata kana barra jedhee ka'e kana gufachiisuu fakkaataan kaayyoon isaanii waggaa 5 guutuu hongee biyya tanarra jirtu gahuudhaaf miti ukkaamsee miidiyaa tokko akka hin seenne dhoorgee galeen uummata kanaa akka hin dhagahamne godhee beelli uummata kanaa wariin irraa dhumee aga bineensi bosonaa dhumatutti ka'ee gameef uummata kana siyaasaan beelaan cabsanii achi booda akka fedhan godhuudha. Gatii sananii wanni itti yaadamu jiru biyya Kongoo godhan takka yaadamu fakkaata yeroo tokko yoo xiinxallu dachii tana uummanni irra miidhame kadhatanii osoo hin taane ofii isaatii fedha isaatiin irraa ka'a gaafa irraa ka'e inni gurgurannaadha natti fakkaata. Wanta kana Oromoon akka Oromootitti hubatee lafa tana osoo gara misoomaatitti dhiibbaa garasi osoo deebifne qarqarsa yeroo qofa osoo hin taane bu'uuraaleen misoomaa bishaan garaagaraa osoo lafa san irratti hojjetamee piroojeektiileen cituu hin dandeenye osoo hojjetamee uummata kana karaa saniin dhaqqabuun hin danda'ama. Hedduu ulfaadhaa hedduu isin galateeffadha. Dhugaa baay'ee ulfaadhaa irra deebi'ee ammallee hundi keessanuu Nageellee Booranaa, Abbaa Faayoo, Boruu, Miimikiwiin hundi keessan hedduu ulfaadhaa galatoomaa dhugaa. Marii gaarii taasifne kuni nu qofa nuhii warra as jiru warra as gubbaa haasa'e kana osoo hin taane wallaalaa keenya ka yookaan waa hin hubanne kase hatti waan biraatti se hutu akka baratu waan guddaa carraa guddaa uumne. Bakka geennetti akkasumatti sirri hubachiisuutu nurra jiraata. Ulfaadhaa fayyaa ta'a. Nagaatti fayyaa ta'a. Galatoomii yaadduudhaan san odeessite ulfaadhu. Akkas ol mari'achuun Itti baratu deebii. Hayyee hin dhufa hogguu dhufa.